Hayyee akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota YouTube keenya rantaan akka waa'ee salqunnamtii abjuu keessa namatti dhufu kan immoo abjuujiidha akkasumas furfaa meedikaalaatti immoo joornaaliin emission isa jennuun kana qabannee dhufne jechuudha. Tole ka'anis ogeessa fayyaa fi barsiisaa fayyaa Haacaaluu Qalbeessaa hospitaala Phaawulos irraa rantaan waa'ee walqunnamtii saalaa abjuu keessa yookaan immoo abjuujiidha isa jedhamu kana ibsuuf as bahe jechuudha. So maarree isinis viidiyoo haaraa torbaniin qabiyyee fayyaa fi odeeffannoo biraa gadi lakkifnu chaanaalii keenya YouTube subscribe share gochuun hiriyoota keessan nuuf affeeraa isiniin jennaa jechuudha. So maarree ka walqunnamtii saalaa abjuu keessa namatti dhufu kan immoo abjuujiidha isa jennu kan immoo osoo rafaa jirruu fedhiin kan nurraa bahu maaliin akkasumas immoo eenyuttis dhufuu danda'a. Akkamiin ofirraa dhabamsiisuu yookaan ofirraa hir'isuun danda'ama kan jedhu ilaallaa jechuudha irraan kana. Salqunnamtii yookaan abjuujiidha yookaan immoo fedhii hirriba keessa namarraa bahu jechuun abjuu keessa yeroo hirriba rafnu warri dhiirotaa sanyii dhiiraa ofirraa dhangalaasuu fi shamarranis ammoo dhangalaasuun qaama saalaa isaanii kan jiisanidha jechuudha. Kuni jechuunis kaa yeroo hirriba rafnu walqunnamtii saalaa akka taasisnutti fakkaachuun abjuu keessa fedhiin keenya nurraa baha jechuudha. Kunis kan nama mudachuu danda'u taateewwan guyyaa keessatti walqunnamtii saalaa yaadaa oolle yeroo hirriba rafnu nama yaadaa oolle sana yookaan immoo nama waliin fedhii akkasii qaban san battalumatti yaaduudhaan kan nutti dhufu ta'a jechuudha. Keessumattuu gara irra caalaa yeroo dargaggummaa waggaa 10 hanga 25 gidduu keessatti namatti dhufuu fi taatee fiiziyooloojiitii yookaan noormaal fiiziyooloojii waan ta'eef nama kamiyyuu sadarkaa kana keessa nama jiran keessa dhufuu danda'a jechuudha. Sababoon salqunnamtii saalaa abjuu keessa fiduu danda'an maal jennee gaafa ilaallu immoo jalqaba irratti kan ilaallu jijjiirama hormooniiti. Jijjiiramni hormoonii kun testosterooniin fakkeenyaaf dhiirota irratti ol ka'a jechuudha yeroo dargaggummaa kana. Ol ka'uun testosteroonii kun immoo garasitti akka nu ergu nu taasisa jechuudha. Sababoonni inni biraa immoo halkan yeroo hirribaa dhiigni gara naannoo qaama saalaa deemu waan dabaluuf battalumatti nama jaalannu waliin waa'ee walqunnamtii saalaa abjuu jechuun fedhiin keenya akka nurraa ba'u deemu taasisa jechuudha. Inni biraan immoo kaka'umsa salqunnamtii yookaan physical stimulation illee qabaachuun maaldhaaf nu saaxila jechuudha. Fedhiin abjuu keessa namarraa bahu kanaaf nama saaxila jechuudha. Walqunnamtii saalaa gochuu dhabuu yookaan lack of sexual activity kunis dhiphina walqunnamtii saalaa qaama keenya keessatti ijaarame salphisuuf kan uumamu ta'a jechuudha. Marsaa hirribaa illee dhufa akkamitti sa'a dheeraa hirriban dabarsan yoo ta'e abjuun nutti heddummachuudhaan garasitti akka nu ergu taasisa jechuudha. Akkanumallee immoo namoota dhiphina sammuu yookaan stressii keessa jiratan illee itti baay'ata jechuudha wanti kun itti baay'ata jechuudha. Sirna narvii keenyaan yookaan sirna narvii marfamaa sympathetic nervous system warri wal hormaanni kun kan socho'u waan ta'eef kaka'umsa salqunnamtii saalaa akka raawwannuuf nu geessa jechuudha. Narviin marfamaa yookaan sympathetic nervous system kun jechuudha. Salqunnamtiin abjuu keessaa yookaan immoo abjuu keessa fedhii ofirraa baasuun kun jechuudha baratamoo kan ta'anii fi yeroo baay'ee waan nama yaaddessuu akka hin taane fi akkasumas immoo mallattoo rakkoo fayyaa miti yookaan immoo walqunnamtii saalaa dadhabaa qabaachuu miti jechuudha wanti beekuu qabnu. Kanaafuu yoo yaaddoo qabaattan ta'e gorsa ogeessa fayyaa barbaaduun isinirraa eegama jechuudha. Itti aansinee immoo akkamitti ofirraa hir'isuun yookaan immoo akkamitti ofirraa dhabamsiisuun danda'ama. Salqunnamtii saalaa abjuu keessa namatti dhufu kana akkamitti ofirraa hir'isuun danda'ama. Halkan dhangala'oo yookaan abjuujiidhaan mul'achuun to'achuuf yookaan dhaabuuf wanti gochuun danda'amu tokko illee hin jiru. Noormaal fiiziyooloojii waan ta'eef. Akkuma sida jennee noormaal fiiziyooloojii yookaan taatee fiiziyooloojii dilee waan ta'eef baay'een isaa wal'aansa hin barbaadu jechuudha. Kunneen armaan gadii garuu akka ittiin ofirraa hir'isnu yookaan immoo akka ittiin nutti hin dhufne gochuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo hunda sochii qaamaa gochuu yookaan regular exercise fa'aa gochuun kun fi jireenya fayya qabeessa ta'e hordofuun fa'aa maal godhachuudhaan nurraa ittisuu danda'a jechuudha. Dhiphinaa fi yaaddoo hir'isuun boqonnaa gahaa argachuu yoo goone ofirraa ittisuu dandeenya yookaan hir'isuu dandeenya. Qulqullina hirribaa hordofuu yeroo baay'ee hirriba irratti dabarsuu dhiisuu. Taateewwan kaka'umsa walqunnamtii saalaatiif nama saaxiluu danda'an jechuunis fiilmoota adda addaa ta'uu danda'a. Viidiyoo adda addaa yookaan immoo haasa'allee ta'uu danda'a. Guyyaa keessaa waan akkasii kana ilaallee fagaachuun maal ta'a jechuudha akka hir'isu godha jechuudha. Yeroo hirriba rafuuf kaan immoo yaada keenya xumuree gara hirribaa deemu akkasumas immoo hirribaaf gaafa
sa'aatii galgalaa ta'e sa'a tokko walakkaa walitti aansanii feesbuukii haa ta'u fiilmoota adda addaa kana ilaaluurraa of hir'umaan gochuu jechuudha. Of ittisuu yookaan hir'isuun ni filatama jechuudha. Fedhii ofirraa baasuu dhiisuu yookaan maastarbeeshinii isaan jedhamu kunillee nama sanatti illee ni heddummaata jechuudha. Akkasumas immoo qorannoon tokko akka jedhanitti yeroo shaaworii fudhannu yookaan yeroo mataa dhiqannu akkasumas yeroo fuula dhiqannu fincaa'uu dhiisuun fa'aa illee akkasuma nurraa hir'isuu danda'a jechuudha. Yoo danda'ame ta'e immoo yeroodha walqunnamtii saalaallee gochuun nurraa hir'isuu danda'a jechuudha. Yeroo hirriiba rafnu ammoo dugda keenya ciisuu fi miila keenya diriirsinee gaafa rafnu blood circulation gara qaama saalaatti yaa'u kun dirrata waan ta'eef waan kan akka bunaa shaayii fa'aa yeroo hirriibaa kan fudhachuu dhiisuu fi yoo nutti heddummaata ta'e immoo gara mana yaalaa deemuun ogeessa fayyaarraa gorsaa fi tajaajila yaalaa tokko fudhachuun barbaachisaadha. Walumaa galatti dhiironnis ta'e shamarran yeroo ofirratti dhangalaasan naannoo qaama saalaa isaanii ganamas ta'e yeroo san ka'anii dhiqachuun barbaachisaa jechuudha. Dhangala'aan halkanii dhaabuuf miirri namaa hin tolle yookaan immoo mallattoolee hin baratamoo hin taane ilaalee yoo mudate haalawwan fayyaa bu'uuraa rakkoo sammuu kamiyyuu hambisuuf ogeessa fayyaa mariisisuu qabna jechuudha. Maarree isinis barumsa har'aa kana irratti yoo yaada qabaattan ta'e komentii jala nuuf kaa'uun chaanaalii keenyaaf warri haaraa taatan immoo share subscribe gochuun hiriyoota keenyaaf akka nuuf dabarsan jechaa fayyaa fi nagaan uummata keenyaaf haa ta'u waan dhaggeeffataniif galatooma. Thank you.